Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaadha. Saayiboonni kiyyaa warreen tiiktaakii jirtu nagaa fayyaadha. Wallahi egaa alhamdulillahi rabbil aalamiin fayyaadha. Rabbiif galanni haa ga'u. Tiiktookii amma itti fayyadamaa jirru kuni waan gaariis of keessaa qaba. Waan hamtuus of keessaa qaba. Ilmi namaa kun irra guddaa sii galtee gaarii xiyyeeffachuu irra hamtuu hojjechuutu nu laaftudha. An dhugaa dubbachuudhaa fi teeknooloojii nama tiktok jennuun tun wanni sooshaal miidiyaa jennuun tun jenereeshinii yookaan dhaloota lafaa dhufaa jiru haala nuti amma sii galtee ijoollee bira teenyee hamtuu dubbachuu, hamtuu sheer godhuu, hamtuu poosti godhuu sii galtee maallaqa argachuudhaaf, giifti argachuudhaaf waan hin taane jechuudha. Waan namni hin taane ta'aa jirra jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kun hedduu nama yaachisa. Kanaaf warri amma tiiktookii kana fayyadamaa jirtan, warri sooshaal miidiyaa fayyadamaa jirtan, piliis mee dhugaa dubbachuudhaaf nuti sii galtee sooshaal miidiyaan nuun badee jira. Nu booji'ee jira. Kontirool nu godhee jira. Guyyaa tokko sii galtee yoo waayifiin kute, guyyaa tokko daataa fixanne akkam akka taanu beeytu. Ati if laaltee jirtaa? Ati obboleettii tiyya if laaltee jirtaa? Hanqamta akka sii galtee khasaaraa keessa seennee booji'amnee akka jirru beeyta. Zamana sooshaal miidiyaa kana dhugaa dubbachuudhaa fi sooshaal miidiyaan amma fakkeenyaaf teeknooloojiin tun babal'achuun faayidaas qabdi. Quraana rabbii sheeka alatti qara'uu dandeesse jechuudha yeroo har'aan tana. Garuu wanni booji'amnee jirruun tiiktookii, wanni booji'amnee jirruun sooshaal miidiyaadha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf anaa fi atiis akka malee sii galtee tiiktookiidhaan booji'amnee dhugaa dubbachuudhaaf quraana rabbii qara'uu dadhabnee jira. Wanni sii galtee sooshaal miidiyaan nu godhaa jiru waan hanqana hin ja'amnee nurratti shoora addaa nurratti taphachaa jira. Yoo sii galtee waayifiin si jalaa kute, yoo daataa fixattee, yoo daataa fixxee, yoo sii galtee silkiin teessi duraa badde ilmi namaa dhiirtii jabduun wanni feeten boocifne tun nama taa'ee oo'uun harka jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hanqamta akka sii galtee sammuu teenya irratti faranjiin nu taphachaa akka jirtu. Hanqamta akka sii galtee diin keenya irraa nu fageessaa akka jirtu. Anaafetis deemnee ijoollee xixiqqoo bira teenyee ijoollee jallisaa akka jirru tiiktookiin. Kanaaf sii galtee waan hamtuu keessa jirra. Kana keessaa ba'uun barbaachisaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Anis atis najaa ba'uu barbaanne gama rabbii deebi'uun barbaachisaadha. Akkuma sii galtee yeroo tana guyyaa kana guutuu tiiktookii fi sooshaal miidiyaa kanaaf kanninee mirqaanaan akkasii sii galtee osoo hin dadhabne galgala guutuutti bullutti mee sii galtee kheyrii dalaguu fi waan rabbiin nuun jedhu quraana rabbii qara'uu kheyrii dalaguu irratti mee lubbuu teenya tana sii galtee gamas irratti haa deebifnu. Hedduu takka namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf anaafeeti wanni yaannu beeyta feemasa ta'uu yaadda. Feemasa akkam feemasa nama arrabsu, feemasa nama xiqqeessu, feemasa gosaan nama qoodu, feemasa sabaan nama qoodu, feemasa sii galtee diinsaa itti taphatee maallaqa barbaadu. Diinsaa xiqqeessee shariyaa rabbii xiqqeessee sii galtee dhalatti fakkaatee dhiirtinis dhalaanis dhiira fakkaatee warra giiftii jecha akka malee ta'aa jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf.
obboleeyyan kiyya mee har'arraa eegallee feemasa caalu ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam karaa ergamaa rabbii haa deemnu, karaa rabbiin itti nu yaamu itti nu ajaju haa deemnu. Mee haraaraa fi sakraanummaa siigaltee sooshaal miidiyaa nu godhaa jiru kana jalaa baanee sammuu teenya haa bilisoomsinu isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa fayyaadhaa.